Yaaboo maal taatee maaliif dhufte mee dhukkuba kan kee maal akka taatee naaf himuu dandeessaa? Jalqabarraa maaltu akkasii mudatee fi rakkoolee kan kee hundamee naaf himi. Maaltu luka sirraa mure? Luka kee maaltu mure? Naaf himtaa? Lukti kee tokko baay'ee miidhameera. Mee rakkina isaa naaf himi jalqabarratti rakkoo isaa booda qoradhee laalee sitti himuudhaaf waan jalqabarraa si mudate naaf himi. Doktor haasawuu hin danda'u osoo na haasofsiisuu baay'ee baattee lukti koo baay'ee na dhukkubeera beekta. Amma dhiignis dhaabachuu hin danda'u hanga asitti na haasofsiistu osoo yaada naaf gootee wayya doktor baay'ee na dhukkubaa jira. Luka koo namaanii wal dhabe beekta namaan wal dhabeeti luka kan koo na rukutanii. Amma kunoo lukti koo baay'ee miidhamee dhiignis yaa'aa jira yaa doktor namaanii wal dhabe walumaa galattu. Tole haa ta'u yaala siif hin kenna. Yoomi guyyaan isaa guyyaa lutti kee miidhame guyyaa lutti kee rukutame yoomi naaf himee guyyaa isaa yeroon isaa beekamuudha qaba waan ta'eef wanti ilaalamu hedduutu jira. Yeroo lutti kee murame san guyyaa san ni yaadatta yoo ta'e yoo turuu baatte mee naaf himi. Guyyaan isaa kaleessuma beektaa hin turre guyyaan isaa kaleessuma lukti koo kaleessa na dhaabee beektaa doktor. Tole sababa maaliin namaa wal dhabdame sababa isaa naaf himuu dandeessaa? Maal irratti wal loltanii lukaa kan keessi dha'e namichi sun? Sababa maal irratti wal loltaniiti maal irraa kan ka'e sababa maaliitiin luka kee dha'uu danda'e rukutuu danda'e? Sababni isaa beektaa wal mormii tokko irratti ture beektaa anis barataadha mana barumsaa keenyatti barataa tokkoon hedduu wal mormaa turre beektaa. Barataa saniin ani halluu dhiigaa irratti wal dhabne dhiiga halluun isaa diimaadha jedheeni ani inni immoo halluun isaa adiidha naan jedhe yeroo kana baay'ee waliin mormine beektaa doktor. Achi booda dhiigni diimaa ta'uusaa adda baafachuudhaaf jecha utaalee luka koo na rukutee beektaa nama ho'uudhaaf inni ani dhiigni diimaadha jedhe inni immoo adiidha jedhe beektaa doktor. San booda luka kan koo na dha'ee ergasii dhiigni adda ba'ee gosa dhiigaa halluu dhiigaa adda baafachuudhaaf jecha luka kan koo na dha'ee yaa doktor. Kanarratti wal dhabnee lukti koo na rukutan. Maalumaafuu lukti kee miidhameera lukti kee kana booda faayidaa hin qabu waan ta'eef lukti kee sirraa muramuu qaba beektaa luka kan kee sirraa muramuu qaba jechuudha. Nuti hin murru luka riifariisiif barreessinaa achitti lukti kee sirraa murame luka tokkoon qofa deebitaa jechuudha. Kanaaf lukti kee sirraa muramaa waan sodaattu hin qabdu jechuudha. Shakki jee adaa ani na yaale jeetiin dhufe malee akka luka kiyya irraa murtuuf miti bar kaniin ganda kee dhufe. Isin duruu beekamtu amma luka kiyya murtee gurgurachuuf miti. Isin kalee nama tiruu sombaa fi meeshaa garaa hunda doktoroonni akka gurguratan yeroo hunda ni dhageenya. Hin amanuu ture har'a namani akka ati luka kiyya murtee gurgurachuuf deemtu. Isin kalee kan gurguratan dhugaadha jechuudha. Kanaaf otoo waan feetee lukti kiyya muramu. Amma naga geessanii deema wiilchanii ni deema malee luka kiyya narraa murtoo yaa obboleessa kiyya. Maalumaafuu amma beenu kilaasii tokko seenneeti achitti doktoroota biraa wajjinis mari'annee lukti kee akka ta'amu wajjin ilaallee irratti mari'anna beenu amma kilaasii kana haa baanuti. Doktoroota hedduu wajjin amma mari'annee jirra beektaa homaa gochuun danda'amu luktiin keessa sirraa murame jechuudha. Kanaaf dirqamaan sirraa murame jechuudha jalatti osoo hin taane amma ni fudhattaa. Kanaafuu ni deemtaa gara hospitaala olaanaatti deemtee achitti lukti kee sirraa muramaa kana booda mormiin hin jiru asirratti goolabamaa jechuudha. Anis mallatteessee gara riifariitti ol dabarsaa kana ta'uu baannaan poolisaan qabamtee dhaqxaa jechuudha. Ofumaan deemee si dhufee waan kanatti dubbatta kana booda poolisaa miti oduu ajaja abbaa kumaas fiddee siif hin sarmu. Ajaja abbaa dhibbaas fidi yoo barbaadde. Tole eegariddee seeratti dhiyaattaa poolisiin yaame jechuudha amma nin bilbilana eegi. Heloo poolis hospitaala irraa isinii bilbillaa rakkoo tokkotu uumame kanaaf daftanii iddoo sanitti akka argamtan isin barbaanna dafaa achitti argama. Tole rakkoon kee maali? Ajaja siif kenname maaliif didde? Ajaja siif kenname maaliif hin fudhanne? Sababa sanaaf miti kana booda gara seeraa deemnaa jechuudha. Ani poolisiidha waajjira poolisii irraa ergamisitti dhufe. Lakki kabajamoo ani hin dinne dhiifama naa godhaa. Sodaadheeti malee hin dinne. Isin wajjin deema amma.
isin wajjin deema dhiifama guddaa dhiifama amma haa deemnu nuti kan koo akka muramuu fi eeyyamamaadhaan haa deemnu. TV gaazexeessota ogeessota dirree waraanaa irratti bobba'an kanaaf badhaasa akka addisuun jedhe irree guddaa miti qarshii miliyoona sirriitti hin beekone birrii kana sirriitti hin beekone. Hubataniiru waan ta'aa jiru. Inni keenyama waan ta'aa jiru waan hin galuuf tokko tokko. Intuna fiqaaduudhaan dheeraadhaa jedha. Utuma argu. Namicha kiiloo 100 dhiiset isaan 200 jedhaan. Akkana namni keenya tokko tokko.